Ashamaar kafuuni daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo akkam nagaa fayyaa jirtu. Har'a qophii keenya qophii addaa qophii general knowledge ta'e isiniif qabannee dhufne jechuudha. Qophiin har'a qabannee dhufne akkuma beekamu gaa telegiraamiin yeroo ammaa kana hojjechaa hin jiru jechuudha. Battalumatti jechuudha dhaabbatee jira. Isa kanaaf furmaata kan ta'u aappii qabannee isiniif dhufne jechuudha. Aappiin kun kami akka ta'e akkasuma eessarraa akka argannu isiniif himaa jechuudha. Jalqabamee telegiraamiin keenya akkam akka ta'e kan ilaallu ta'a jechuudha. Jalqaba yeroo isin connecting jedha jechuudha. Asirratti yoo kan agartan taate connecting jedheetuma dhaabbata jechuudha. Amma nuti immoo maal goona? Battalumaan akkasumatti Play Store kana keessa seenna jechuudha. Play Store jedhu kana keessa seennee barreessina jechuudha. Akkuma argitan search kana irratti secure VPN jennaan jechuudha. Secure VPN isuma jalqaba irratti arginu kana cuqaasna jechuudha. Secure VPN akkuma isin jedhetti of duuba deebi'ee jettanii barreessitu jechuudha. Ergasii telegiraamiin keenya akkaataa itti hojjetu aappii san keessa maal akka tuqaasuu qabnu isin argisiisa jechuudha. Akkuma argitan gaafa secure VPN jedhee kan nu argisiise kana jechuudha. Akkuma argitan namoonni buufatee namoota miliyoona dhibbaa oltu buufate jechuudha aappii kana fayyadamuudhaaf. Akkuma argitan iskiriiniin isaa haala kanaan kan argamudha jechuudha. Keessatti kan ilaallu ta'a. Akkasumas irratti akka argitanitti United States, Canada, United Kingdom, Australia biyyoota kana keessa teessanii akka waan biyya san keessa teessanii connection fayyadamaa jirtanii isiniif godha jechuudha. Inni haala kanaan kan agarsiisudha. Bakka kanatti isin install gootu jechuudha. Ani waan hin buufadhee jiruuf jalqaba durumaayyuu itti fayyadamaan ture jechuudha. Amma isin ani amma open godha jechuudha. Erga isin install godhattanii open kana tuqxu jechuudha. Erga haala kanaan nuuf fida jechuudha. Erga kanatti nuuf fide wanti biraa wanti tuqamu tokko hin jiru jechuudha. Wanti tuqamu tokko hin jiru. Wanti tuqu qabnu connect waan jedhu qofa jechuudha. Aappiileen biraa wantoota processor hedduu nama barbaachisa jechuudha. Processor emailiidhaan nama gaafata yeroo takka waa hedduu nama gaafata. Kun garuu processor isaa yeroo takka connect tuqu qofa jechuudha. Honooti akkuma isin argisiisutti yeruma takka connect tuqxu jechuudha. Connectiin erga tuqamee asirratti qulfii argitan kana akkasumatti isiniif fida jechuudha. Kana malees ani waan early ta'eef jechaadha. Waan jalqabuma irraa itti fayyadamaa tureefu isin garuu yeroo connect tuqxan alaabaa Faransaay isiniif argisiisa. Akkuma as olitti argitanitti Honooti akkuma asitti argitanitti alaabaa Faransaa asirratti argamu kana isa kana isin agarsiisa. Alaabaa sanni tuqxu yeroo san connected isiniif ta'a jechuudha. Connected isiniif ta'a jechuudha. Kana booda irraa baatanii telegiraamii keessan seentanii check godhachuu dandeessu jechuudha. Haala bareedaadhaan kan aappii telegiraama qofa osoo hin taane Facebook haa ta'u, Imo haa ta'u, WhatsApp haa ta'u wantoota garaagaraa hunda connection isaa kan saffisiisu jechuudha. Yeroo connection nama didu jechuudha. Bakka kanatti akkuma argitan connecting jedha jechuudha. Connecting erga jedhee irraa kaasaa jechuudha. Maaliif wanti hundi amma olii naaf seenaa jechuudha. Akkuma argitan kanatti jechuudha. Barreeffama argitanitti qonootigaa namoonni waa barreessaa jiranis akkasumatti lakkaawaa deemaa jira jechuudha. Akkuma quxura lakkoofsa kanarratti argitanitti ida'amni isaa deemaa dhufa jechuudha. Kanaaf barattoota keenya aappiin irraaf qabannee aappii kana jechuudha. Aappiin kun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Barattoota keenyaaf haaluma kanaan dafee jarjaree informationii telegiraam irraa barbaadan hunda namaaf dhaqqabsiisaa jechuudha. Kanaafuu namoonni chaanala keenyaaf haaraa taatan like share nu bira dhaabbadhaa isiniin jenna. Akkasuma miseensota garaagaraa hunda of keessa naquudhaan
hawaasa nuuf godha jechuudha isin jechuu barbaada jechuudha appiin har'aaf qabadhee barattoota keenyaaf keessattuu kanaafuu bakka kanarratti appii kana sirreeffadhaa jechuudha appii piroosesii gabaabaa qabu jechuudha kanaafuu ani asirratti dhaabbadhaa nageettiin isin jechuu barbaada.